Harkafuuni hordoftoota keenya kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa CMN irraa isinii dabru sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Haala yeroo irratti waan tokko wal mari'achuudhaaf keessummaa firannee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Keessummaan kiyya Caalaa Abdallah Jaamamee wal barnootaaf garuma isaatti isin dabarsaa. Caalaa daawwattoota keenya wal baradhume. Tole mamme naafiruu fedhi fedhuu galatoomii akkuma beekamutti maqaan kiyya Caalaa Abdallaatiin Jaamaa ani dhalataa Haramayaati. Yeroodhaaf bikkiin jiru Melbourne jiraadha. Kanuma gaa. Abshir. Caalaa qabsoo keessatti qabsoonis biyyaa si baastee akkaataan itti biyyaa baatee kana keessatti mee kanaas xiqqoorraa nu tuttuqi. Hedduu galatoomii mamme ani bara 2005 akka lakkoofsa Awurooppaatti fincila diddaa gabrummaa keessatti hirmaadheetiin ture. Fincila diddaa gabrummaa kana keessatti hedduu mootummaan kun hacuucaa fi yeroo uummata keenya irraa hangee kana diddaarraayi bara 2003 irraa eegalee 2004 2005 fincilli cimee fincila kana keessatti illee ijoolleen nu jalaa wareegamtee ni jirti akka Haramayaatti Yaasiin Ahmad nama jedhamu daamotatti wareegame eegas booda gaa nuti illee gartee fincila kana gartee mata dureedhaan keessatti hirmaannee gaggeessuudhaan mootummaan sirna sanii mootummaa wayyaaneedhaa ajjechaa murtii ajjechaa nurratti fudhatee murtiin akkasii eegan nurratti dabre booda lubbuudhaan baanee gara Keeniyaa baqanne. Turtii Keeniyaa waggaa dheeraa booda achirraa gartee gara Awustiraaliyaa imalee ammallee asittis haalli qabsoo san nu keessaan baane qabsuma sanitti jirraa jechuudha hojiidhaa fi qabsoo. Abshir. Galatoomi Caalaa keenya nuuf ibsuu feeteef amma garma gaafii xiyyaattiin si dabarsa. Mee qabsoo Oromoo kana keessatti dogongorri jiru yookaanis hanqinni jiru maali jettee yaaddame? Qabsoo Oromoo keessatti hanqinni jiru hanqina hoogganaati. Dogongorri jiru ammoo dogoggora injifannoo teenya gartee fuunee nama ittiin amannetti nama gartee idda irraa deemu osoo hin beekne namoota akkasiisan dhaalchisaa turre jechuudha. Kuni dogoggorri kun hanqina irraa dhufe. Hanqinni kun hanqina hoogganaati. Kanis yoo yaadanne bara 1991tti adda bilisummaa Oromoo maqaalee tuquu baannu warra ammoo seenaa irraa barachuu qabna. Yeroo injifannoo harkatee yeroo biyya tana keessatti gartee uummanni Oromoo parsentii 99 miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e yeroo sanitti adda bilisummaa Oromoo rakkoo hoogganni uumeen injifannoo teenya fuudhanii mootummaa TPLF dabarsanii turanii jechuudha. Sanboodallee uummanni Oromoodhaan wareegama qaqqaalii kafalaa turanii waraanni gartee ijoolleen teenya ijoolleen Oromoodhaa baddaa fi gammoojjii keessatti hedduu wareegama qaalii kafalanii turanii gariin ammoo mana hidhaa keessatti illee jaliilee harkaa turanii osoo saniin hin dhaabbatiin qabsoon teenya itti fuftee jenereeshina qubee ammaatiin geesse kun ammoo qabsoo tarkaanfachiiseeti wayyaanee illee buqqisee wayyaaneen hogguu biyya isii galche injifannoo lamadaa argatee jechuun manni. Injifannoo lamadaa arkate kana hambaa wayyaaneedhaan warra wayyaaneen jaarte gammachuudhaa fi gartee hawwiidhaan injifannoo teenya tana fuunee itti kennine namni ergamuu bare ergachuu abadan haa hin jiru arrallee injifannoo teenya fuudhanii garantaan itti oofanii jechuudha. Kanarraayi rakkoon teenya hoogganaa fi kan warraa kan ka'e jechuudha rakkoon teenya. Hayyee gaafitti aanutti si dabarsa Caalaa gaafitti yettatti aantu hidhamtoonni siyaasaaf mee kaalkuleeshina kamiini mee keemistiruma isaan baanan kamiini Hacaaluu ajjechaa keessatti harka keessaa qaban jaanii walitti qabanii paartii KFO'ti paartii ABO'ti hunda isaanii qabanii hidhuufata mee ati akkamiin ilaalta? Galatoomii mamme duraan dursee kaalkuleeshinii isaanii kan dur lafa ture. Sirni kun amma sirni TPLF sirni wayyaanee yoo kute booda sirna nafxeenyaatiitu uummata keenya aggatee jira jechuudha. Sirni nafxeenyaa kan uummata keenya bulchuudhaaf salfii qabatee jiru kuni duraan dursee wanni inni godhuudhaaf karoorri lafa kaayyate nama Oromoo beekamaa tokko assaasineet goone ajjeesne yeroo Oromoon kaatetti warroota gartee hoogganoota siyaasaa isintu Oromoo kaase jechuudhaan isaa maneedhaatti gurre qabsoo Oromoo tana qeeroo matootii qeeroodhaa ajjeesne hawaasa kana gartee afaan qawweetiin jilbiifachiisne sirna nafxeenyummaa kan dursa irra deebisnaadhaaf jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne namni Hacaaluu ajjeese osoo dirree beekamee jiru. Nibroot Kamal namti intalti jaamtu sun
yeroo Hacaaluun ajjeefamu achi jirti yeroo Hacaaluun ajjeefamu makiinaa keessa jirti yeroo Hacaaluun dhawamu immoo gara mirgaatiin dhawame gara gartee namni imaltoonni taa'uun jechuudha paasenjarii taa'u kana isiin makiinaa keessa jirti bakka saniin dhoyitee oguu sanatti gartee hagga lubbuun Hacaaluu irraa baatu eeyidee abbaan biddeenaa isii itti gaafatamaa damee tikaa Finfinneeti. Erga gartee Hacaaluu irraa lubbuun baate booda damee tikaa wayyaanee yaamtee isiin ammoo bakka sanii deemtee hiriyoota Hacaaluutti bilbilanii jechuudha lubbuun irraa baate. San booda beekaati garee mormitootaa jira garee Finfinnee baalaadaraa Finfinnee warra jedhamu Iskandar Nagaatii warra hoogganamu garee tanaas garee xixiqqoodha Finfinnee qofa mormatti naftanyoonni ammoo Oromiyaa guutuu mormata teenya jaanii garee tanaas hidhuudhaaf warroota gartee isa jala deeman fuudhanii beekaa gartee Oromoo garsiisuudhaaf hidhaa keessa geessanii jechuudha. Hayyee Iskandar Nagaa sun hin jiru keessa isa kana maaliif wanna godhan keessa wal keessa miiksi goona jedhanii hoggoloota gartee Oromoo Jawaar fuudhanii hidhanii Baqqalaa Garbaa Hamzaa Boronaa akkasumatti hoggoloota hedduu adda bilisummaa Oromootii illee gartee namoota hedduu fuudhanii ichitti Mikaal Boronaa akkasumatti illee Abdii Raggaasatii fi namoota Daawit Ibsaallee itti fufii namoota hedduu hidhanii kana ammoo faada balleessuudhaaf fuudhanii Amaara keessa buusan Iskandar Naggaa Haifii waan akka keessa hin jirre jechuudha. Waraqaa mazgaba gartee qabateetuma akka warra gartee dur masagaajaa biyyaa xixiqqaa tokko duratti nama appilikeeshina tokko nagarree maamalkashaa. Ifiifuu mazgaba qabatee Saganta keessa deemu maqqumaaf gartee maqaa imaanaan Finfinneen tun imaanaatii jee nama kana fuudhanii achi keessa buusanii Oromoo irraayis Amaara irraayis hin jirre jaanii beekaa fakkeeffatanii jechuudha. Uummanni Amaaraa ammoo akka waan guddoo biyyiin isaanii dalage sirriitti beekaa jechuudha. Kanaaf kaalkuleeshinni isaan ammaan tana gartee Hacaaluu itti ajjeesan kaalkuleeshina qabsoo Oromoo tana gartee iddaan buqqisanii balleessuudhaati kana. Mee nafxanyaan Abiyyi duubatti dhokattee shira kana yaadaa jirti. Abiyyi mataa isaatis eegee nafxanyaa ta'e warri ajjeese isaanii warri ajjeese nafxanyaadhaa warra Joorjir. Kana mee akkamitti ibsita? Dhugumaan nafxanyaatu isa duuba dhokatee laamrootis maallaqaan bitanii warri ajjeese isaanii warri jaan. Mee kana akkam ibsita dhugumaan? Wanni kun akkam seete Abiyyi fi nafxanyaan garaagarummaa qaban. Nafxanyaa jechuun warra gartee qawweedhaan uummata bulchuu jechuudha. Sirna gartee abbaa irreeti. Abiyyiinis sirna san leellisaa jechuudha. Sirni amma TPLF hawayyaanedha. Sirna federaalaa ture. Federaala keessatti ammoo akka walqixxummaan sabaatii fi gartee walqixxummaan isteetaas yoo jiraachuu baatellee ammoo sirni barreeffamee jira. Mallattoon ni mul'atti. Kun ammoo mallattoo san balleessuudhaa fi sirna federaalaa kana balleessuudhaa fi sirna fiidaalii sirna gartee Haayila Sillaasee san uummata keenya irra deebisuudhaaf nafxanyoota kanaa isaa jaare. Maaliif jaare? Sirna san deebisuudhaa fi warra gartee sirna san leellisu akka Kaasaawun Camadaa fa'aa ichi kaayyatee kan akka gartee Daani'el Kibrat fa'aa ichi ol kaayyatee isaan kun ammoo aayidooloojiin isaanii aayidooloojii Haayila Sillaasee waan ta'eef isaan kana keessaanii caasaa bal'ifatee jechuudha. Amma gaa nafxanyaan akkamitti ajjeestee Hacaaluu kan jennu deebinaa jechuudha. Abiyyi nafxanyaa ajjeese moo Amaaraa ajjeese yoo sanirraa haasofne gaarii. Maaliif sirni amma tahaa jiru kuni sirna nafxanyaati. Nafxanyaa jechuun warra gochii Minilik sirriidha jiru. Warra gartee nugusummaan Haayila Sillaasee sirriidha jiru. Kanneen keessaa warra gartee siidaa masaraa keessatti ammaan tana ijaaraa jiru kana. Kan gocha kanaan sirriidha jiru. Kanaaf uummanni Amaaraa ammoo kan gochuu kun gartee sirrii miti jiru jira hawaasa keessa. Leellistoota sirna nafxanyaatiitu Hacaaluu hundeessaa nyaatee jechuudha. Maaliif qabsoo uummataa laamsheessuudhaaf. Kanaaf sirna nafxanyaa hogguu jennee fi Abiyyi hogguu jennee tokko garaagarummaa hin qabanii yoo Amaaraa fi nafxanyaa jennee gartee inosontii uummata fi gartee aayidooloojii jaraa kana deeggaru jennee adda baasna malee. Kanaaf sirni nafxanyaa sirna Abiyyiin amma gaggeessaa jiru kana. Hayyee. Mee ammas gamanuma gaafii biraatti si dabarsaa. Gaafiin xiyyeetetti aantu hanga ammaatti badii maaliitiif mee Oromoon tun akkana dhumaa deemtu sirna darbaa fi dhufaa hunda keessatti Oromoon numa ajjeefamaa yookaanis wareegamaatuma deemaa jirti. Mee badiin Oromoo tun maali? Mootummaan nafxanyaa kun ammoo eega piippiin bilisiginnaan akka nuuf ta'utti uumannee jeeshi Shimallis Abdiisaa as ba'ee akka nuuf ta'utti uumannee bilisiginnaa tana akka waan Oromoon harkaa qabdu Oromoon
mootummaa maqaadhaaf biyya bulchuu jirtutti akka caaseeffamni ilaa garjalaatti bilsaginnaan badhaadhinni fuuldura keenya ifa ja'anitti akka waan fi uummatanitti gizee isaan dubbatan dhageenyaa mee yoo ofii uummatan ta'e mootummaa Itoophiyaa mootummaa bilsaginnaa Oromoo ta'e ajjecha ilmaan Oromoo kan akkamitti dhaabuu dadhaban maaliif itti fufa mee ati maal si fakkaata mee ajjecha Tole duuba latoomii dhumaatiin uummata Oromoo kun haga ammaa kan ta'eef dururraa eegalee maaliif kan jiruu fi akkasumatti illee PP'n Shimallis Abdiisaadhaa akka nu ta'u ijaarrannee kan jiru. Kana lameen irratti yaada kan nu barbaade. Shimallis Abdiisaadhaa PP'n akka isaanii ta'u ijaaramuun sirriidha. Maaliif TPLF gaafa biyya teenya seentu OPDO akka isii ta'u ijaarratti. Maaliif akka uummataan itti bituu dandeessu warra gartee dirqama gartee TPLF fudhatee kaayyoo TPLF bikkaayaan jiru. Warroonni kuni Oromoodha maqaadhaaf. Ammoo kaayyoo TPLF yoo atiin fudhanni si ajjeestee jechuun naannoo san keessatti. Maaliif ergaa qaban isaan biyya sanii fi bulchaa jiranii mataa namaatiin bulchaa jiranii jechuudha. Isaan ammaas kaayyoon isaanii garaa isaanii guuttachuu fi ichirra jirraa jechuu maqaa aangoo kana qofaa jechuudha. Kanaaf PP'nis arraan tana Shimallis Abdiisaa akka ifi fedhanitti ijaarratan dhugaa akka uummanni fedhuutti miti. Maaliif biyyi takka aangoonni kan ijaaramu warri biyya bulchu kan ijaaramu akka uummataaf ta'utti uummanni filatee bulchan. Warreen kun ammoo arra akka isaanii ta'utti maaliif warri caasaa tana diriirfatan akka fakkeenyaatti eenyu maqaan isaa Taayyee Danda'aadha namni ijaamu. Nama ijoolleen xixiqqoon oguutii fi ilaaltee isaa harkita dhukkubsattu. Nama gartee namoonni namni gartee waan akka sukkaraatii fi dhiibbaa dhiyyaa qabu barreeffama isaa wanta irratti hogguu harkan dhukkubaa itti ka'a Facebook irratti. Maaliif gochi inni godhuu fi hojiin isaatii fi dubbiin isaa barreeffamni isaa gocha farra Oromummaati jechuudha. Amma dura ni yaadadha waggaa takka dura gaafa gartee waggaa tokkoof akkana deemee gaafa PP'n ijaaramtu namichi sun wanni inni dhaadheesse keessaa Abbaa Jifaarii fi Mililikii jechuudha. Mootiin keenya Mililikii fi Abbaan Jifaar maqaan isaanii tasa tuqamuun ta'u injifannoo isaan galmeessan nuti ammoo fiinxaan baasuu qabna kan jiru. Kana ammallee deebii gara biraatiin seenaa dharaa tan barreeffamtee fi tan lafatti mul'atte dhabamsiisuu qabna kan jaamaatisu waggaa isaatii fi inni Amboo keessatti guyyaa takka dubbatanii uummanni Oromootti lafaa kanaan yeroo sanitti tasgabbiin qabanii dafanii dhiifama uummata gaafatanii jechuudha. Maaliif seenaan akkasii sun seenaa aanolee siidaa balleessuudha. Suni gochii Mililik godhe Mililik waan akkasiin goone jechuudha haaluudha. Dhumaatti calii calanqoo armummaa aanoleetis akka biraatti calii calanqootti wanni ta'e san rongiidha jechuudha. Siidaa calanqootti ijaaramillee balleessuudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya sana keessatti Mililik wanni inni mul'ise tokkummaa Itoophiyaa mul'ise malee uummata Oromoo hin miine jechuu isaaniiti jechuudha. Akka uummata Oromootti ammoo Mililik lafa Oromoodhaa weerare uummata Oromoodhaati harma cire harka cire abbaa lafaa biyya teenya irra dhufee ta'e kana. Kanaaf sirna san leellisan jirri kun maaliif kana godhan yoo kan jennu taate abbootii garaa qofa isaan kun kaayyoon isaanii uummata isaaniitiif seenaarraa hajaan qaban. Kanaaf warra akka PP wanni akka itti fi fedhan ijaarrataniif warra sirna kana deeggaru qofa uummata keessaa filanii ijaarratanii akka isaaniif ta'u deemanii ni jechuudha. Kan uummata ajjeesu, kan uummata basaasu, kan uummata isaatti gartee shira yaaduu namoota akkasii hawaasa keessaa filatanii aangoomsanii deemanii jechuudha. Amma gaa ulaagaa PP keessatti ati aangoo argachuudhaaf muuxannoo ati qabdu waa takka bu'aa waan qabu barnoonni ati qabdu bu'aa waan qabu sadarkaan ati gartee barnoota keessatti umrii teetti dabarsitee waa takka bu'aa waan qabu bu'aan ati qabdu ammoo ichi keessatti bika argachuudhaaf nama arrabsuudhaa fi yakka dalaguu Oromoo irratti Mililik faarsuu qofaa jechuudha. Kana irratti olaantummaan Habashaa mataa gubbaa PP akka jirtu kana beekuun dirqama Oromooti jechuudha. PP akka itti fedhanitti ijaarrannee kan jiru gara biraatiin PP'n tun maqaa sabaan tuyitu. Ethiopia Prosperity Party dha warri jedhamu kun gartee warri maqaa sabaan tuqan warri gartee paartii badhaadhina Itoophiyaa jedhaniiti sirna gartee federaalaa kanaas ni balleessan saba ni balleessan sabboonummaa ni balleessan daangaa hundaa'u ni kaasanii jechuudha. Sirni federaalaa kun ni dhabama. Kana ammoo kaayyoo isaanii kan fuulduraati
saniif akka itti feenutti ijaarranne wanni jiruuf akka uummanni fedhutti miti akka isaan fedhan ijaarratan. Gaaffii tan labadaa tan gaafatte uummanni Oromoo haga ammaatti dhumaatiin uummata Oromootti biyyattii tana keessatti akkanatti haalaan guddattee kan jiru. Uummanni Oromoodhaa biyya tana keessatti uummata abbaa lafti tasaati, uummata abbaa biyyaati. Wanni dhumaatiin itti heddummaatteef waan isaan jilbeeffachuu didanii fi waan isaan duyda isaanii shireessanii gabrummaa tole jaanii fudhatanii hin deeminiif. Kanaaf falmi isaan qabanirraa dhumaatiin itti heddummaate jechuudha. Akkuma beekamutti sirna gartee Minilik gaafa biyya teenya cabsetti Minilik qawwee ammayyaa hidhatee ture yeroo sanitti Poorchugaal fi Ingiliz irraa gargaarsa fudhatee uummanni keenya eeboodhaa fi mancaadhaan gaachanaan kanaan loluu ture jechuudha uummanni keenya. Yeroo sanitti uummanni keenya fardaan lolu isaan makiinaa qabaachuu turan. Calii calanqootti madaafaan lolaniiti uummanni keenya harka qullaa akkasitti wareegama akkasiisan kafalanii jechuudha. Wareegama qaalii achi keessatti ammoo namichi wareegame hundaanuu murtii guutuu jedhaniin jechuudha. Nama gartee murtii sabaa nama murtii qabu akkas ta'e jechuudha. Asitti illee akkasitti uummata keenyaa walga'iidhaaf yaamanii harka kannaa jedhaniin mariidhaaf yaamanii harka kannaa jedhaniin uummanni harka kannuu diidee akkasitti hawwan qabee harma irraa ciree naasuta akka dhabatti abbootiillee harka irraa ciree jechuudha. Seenaan tun waan fagootti miti waggaa 100 takka. Warroonni gartee seenaa waggaa 500 duraa haareetti gartee lafaa kaasanii injifannoo galmeessan biyya baay'ee jira jechuudha. Waggaa 100 takka jechuun umrii nama tokkooti. Waggaa 100 takkaaf diidam jechuun kana gochaa gara jabeenyaa uummanni kun gartee eega gaafas nurratti raawwate booda uummanni keenya eegas boodaas maqaa adda addaatiin waldaa Maccaa Tuulamaatiin, waldaa Afran Qallootiin, waldaa Adda Bilisummaa Oromootiin, waldaa gartee Tokkichummaa Oromootiin kan waaqoo guutuu gartee fincila uummata Baalee jedhanii kan isaan maqaa xiqqeessan gaafa Sillaasee keessa hundinuu diddaa gartee mootummaa goruudhaan kan dhufe jechuudha. Haga sirna kanaatti uummanni keenya fudhatee hin jiru. Arrallee borullee dhumaatiin uummata Oromoo itti fufte. Hagamitti haga gartee mirgi Oromoodhaa kabajamee biichi Oromoodhaa kabajamtee eenyummaan Oromoodhaa kabajamutti dhumaatiin itti fufte jechuudha. Dhumaatii jira jechuun biyya takka keessa nageenyi hin jiru jechuudha. Kanaaf nagee uummata mootummaa dhorkanii uummanni keenya kuni silaa mootummoonni gartee dabrelleen uummata Oromoodhaa gabaabsee gartee silaa baay'een isaaniillee xiqqeessee akka ifii gartee bulchuu ta'uufitti wanda godhuu dandeenya ture. Uummanni Oromoo daangaa dabree jiraa'u. Baay'inni isaa ollaa keessa jira. Baay'inni isaa biyya alaa jira. Baay'inni isaa biyya keessatti gartee mootummaa ol ta'ee jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kan dhumuuf waan abbaa haqaa ta'eef, waan abbaa mirgaa ta'eef waa kanaaf waan mirga isaa falmatu jechuudha. Hayyee caala ammas gamanaan as fidaati qashoo dhukkubsachuu Juwaarii wal qabatee hiriirri garaagaraa gaggeeffamaa ture biyya teenya keessatti. Biyya alaatti hiriirri garaagaraa gaduma gaggeeffamaa takkaa nama tokko qawween itti dhoohaasamee waan du'e hin agarre. Biyya teenyatti hiriira baate numa ajjeefamte. Hiriira baaterraa osoo namni hin duune hin galu namni maaliif hunteemee maalis fakkaata? Wanni jiru duraan dursee biyya teenya keessaa kabajaan mirga dhala namaa hin jirtu. Biyya teenya keessatti ammallee shiftaadhaas uummata bulchuu jira. Namni tokko hiriira ba'u jechuun waan kanaa hin taane waan kana nurraa jijjiiraa jechuudha. Waan kanaaf jecha gartee uummatatti qawwee roobsuun gaaffii uummataa san deebisuurra qawweedhaan uummata fixuudha jechuudha. Akkuma reefu siin jetti wallaalaadhaatiitu gartee nama abbootii garaatiif nama arrabsuudhaa fi akka dalaguun beekameetu aangoo qabate. Hogganni warra gartee waraana kana labsuutis warra gartee barnoota hin qabne, warra dandeettii hin qabne, warra sabaan ammoo saba biraa ta'e. Oromoollee ta'e warra wallaalaadhaa jechuudha. Isaan kanaatiitu gaaffii uummataa afaan qawweetiin deebisaa jira jechuudha. Kana akkuma beekamutti dhiyeenya kanatti hogguu dhageenyu hagayya 12 bara 2000 illee hogguu dha'ee naannoo takka takkatti nama ajjeesaniiti reeffa fudhatan. Reeffa fudhatanii reeffa nuqonnaa warri ni awwaalannaa guujeen rasaasa gartee itti dhoyne gatii isaanuu kafalaa jaaniini. Yookiin ammoo reeffa isiniin kanninu bideensaaf darbina jaaniini uummanni gartee rasaasa reefkaa kafalee rasaasa itti du'e kafalee reeffa isaa fudhatee guyyoota 4 dabren kana keessatti fincilli dho'ee haga namni 200 fi 250 himaa jira. Namni gartee viidiyoo hin kaasin
nama suuraan isaanii hin jirre nama Oromoo keessatti ajjeefame 500 olii jira jechuudha biyya teenya keessatti Oromiyaa keessatti. Keessattuu baadiyyaa Baaleetii fi baadiyyaa Arsii baadiyyaa Harargee tana keessatti namni akka malee dhumaa jira. Kun ammoo dhumaatiin tun daranuu hamilee uummata keenyaa cimsaa jirti jechuudha. Duuba dhiyoo tana biyya bilbileetiin dhukkubsachuu Jawaar Oromoo biyyaa akkami Jawaar isin maaliif jeetiin gaafadha. Jawaar lubbuu teenyaa olii naan jaanii Jawaar jechuun hidhaalleen sodaannu du'alleen sodaannu jaan ijoolleen duuba yoo hidhaan sodaannu isin hidhanoo jennaan hidhamnu Jawaar taanaa jaanii dhaadannoo qeeroti jechuudha. Jawaar bira deemnaa ajjeefamnu immoo akka Haacaaluu taana biyyaa baqattan yaada jogguun deesseef baqannu marroo bira deemnaa dubbii isaan jaanii jechuudha. Kana jechuun marroon humna qabaatee sochii adda addaa godhuu osoo hin ta'in marroon qawwee filatee jira nuti gaara deemnaa jechuudha. Gaarri hundinuu Oromiyaa keessatti bal'inaan jira jechuudha. Kanaaf lubbuun Jawaar lubbuu uummata Oromooti. Jawaar gartee achi keessatti rakkoon takka sirni kun akka beekamutti Jawaar achi keessatti kaa'ee Jawaar ajjeesuu barbaada. Akka fakkeenyaa yoo fudhanne Mallas Zeenaawiidha. Namicha Amaaraa Profeesar Asraat nama jedhamu tokko sodaa irraa qaba ture. Fuudhee mana hidhaa keessa kaa'ee Amaarri akka Oromootti enerjii hin qabu. Yeroo hin darre fincila hin darre mootummaa baranii ammaas abbootii garaatii biyya takka ka'anii guyyaa kan rafan bakka ati raajjeesnaan nama duduuba deebi'anii sodaatanii uummanni Oromoo immoo akkuma dhumaatiin itti heddummaattuuni akaakuusaa akka itti du'e beeka inni kun xiqqaan akkanatti anaannachaa guddata. Kaan ammoo abbaan isaa akka itti du'e beeka anaannachaa guddata. Kaan obboleessa isaa awwaalchaa jira. Kanaan dhiigni danfisaa jira jechuudha. Kanaaf enerjii fi onneen uummata Oromoodhaa mootummaa kana biraa kuttee jirti. Uummanni mootummaa kana gartee harka qullaa akkanatti burjaajeessee wacaafaadhaan qawwee isaanii dura dhaabbatu guyyaa uummanni kun lafaa qawwee fuudhee mootummaa kanaa miti mootummaa ba'a Afrikaa kanaafuu akka sodaachisaa ta'e mootummaan kun mataan isaa tolchee beekaa jechuudha. Kanaaf Jawaar Mohaammed achi keessatti akka Profeesar Asraat sanitti achi keessa keenyee uummanni Oromoo kun dura gataa'ee suutatti summi itti kenninee achi keessatti ajjeesira jechuudha. Habashaa jechuun akkuma beekamutti uummata gartee boofa afaa jalaatti. Boofni afaa jalaa jechuun oguu aftee boofni hojii jala jiraate ati uumaan jiru itti gartee si idda. Kana osoo mul'anne si iddanii jechuu isaan. Akkamis si iddanii summii si nyaachisuudhaa fi waan akkanaatiin. Amma Jawaar waan akkasiisan irratti godhanii jiranii summii nyaachisanii jiran Jawaar Mohaammed dhorkatanii jiranii yaalallee akka gartee inni mana yaalaatti hin yaalamne. Kun ammoo isaan wanni godhaa jiranii hooggan Oromoo akkana godhaa jiran. Reettiin gartee haada kuttee jennaan fittuu gabaabsitee jiranii jechuudha. Isaan kun haada isaanii fi gabaabsu jiran. Sigaltee reettiin haada kuttee fi gabaabsitee jechuun maal jechuudha? Haada duraan dheeraati ifiifuu gabaabsitee bakka duraan fagaattee deemtee dheeddu. Fittuu dheeda gama silaaltii miiree hin dandeessu jechuudha. Kanaaf isaan Jawaar irraan tana gartee mana hidhaa keessa gidirsu jiru kuni Jawaar lubbuun isaa yoo hawwaataatu taate uummanni Oromoo Hacaaluudhaaf fincila isaa agaarraan dhiisne ammoo Jawaar waa taanaan warreen mootummaa keessa jiranillee mootummaa kana galaafachuuf taa'e uummata waliin. Hayyee caalaa gamadumaa deemaa jirraa gaafiin tiyyata dhumaa mee deeggartoota bilisiginnaatiif yookaanis hojjettoota bilisiginnaatiif dhaamsa yoo qabaatte gamanumaasuma keessa dhaammadhu ilmaan Oromootiif dhumaa waan jiru. Tole dugalatoomii deeggartoota bilisiginnaatiif waliin dhaabu duraan dursee warri arraan tara waliin falmaa jiru warroota gartee Habashaa jalatti hin bullu jiruu fi kan Habashaa jala bulla juututu waliin falmii godhaa jira jechuudha. Kanneen Habashaa jalatti hin bullu jiru uummata Oromooti. Kanneen biyyi teenya biyya Oromoo haa taatu mirgi abbaa biyyummaan haa kabajamu Oromummaan keenyaa fi eenyummaan keenya sabummaan keenya lafti teenyaa nu kabajamu jiru uummata Oromooti. Ummata kanaa fi ummata isin bulchinaa duris nu isin bulchuu ture abbootii teessan duutu ajjeese arrannee gartee deebineeti gartee keessanuma kana binnee keessanuma kana ergannee kaleessaas gobanaa daceetii nu ture arrannee gartee OPDO PP jijjiirrandee jira waan akka fiddan uummanni Oromoo je'ee kadeemu kanaa jira jechuudha. Kanaaf uummata Oromootiif wanni hin dhaamu godina hunda keessattuu warri PP tahee isaaniif ergamaa jiru kuni godina hunda keessatti Oromiyaa keessatti namni ajjeefamaa jira. Arra naannoo Tigraay keessa seentee meepiin waan takkaa gootu hin dandeessu jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti illee waa godhuu hin dandeessu. Beenishaangul Gumuz keessatti illee waa godhuu hin dandeessu. Naannoo Somaalee Affaar takka keessatti
bikki amaarri gartee dachii lolaa godhatee Oromiyaadhaa jechuudha. Kanaaf Abiyyiin wanni inni deemuun abjuu haadha isaa bikkaan ga'uuf deema malee uummata Oromoo kana bulchuuf hin deemu. Gara biraatiin Abiyyiin uummata Oromoo kana hundarraa shakkii qaba warra PDO PP ta'e kanarraa. Akka fakkeenyaa yoo kan fudhannu taate waggaa lameen kana keessatti namni bikka gartee bikka 5 jijjiiramee jira aangoorraa bikka 5 bikka 6. Maaliif namni baatii 3 bikka takkatu dafee fuudhee ichi kaa'e bikka tana osoo hin barreejee baatii 6 turu bikka 5 fuudhee ichi kaa'e amata taa'u ni jijjiira. Kanaaf namichi kun uummata Oromoorraa wannan qabu maali abdii hin qabu amantii uummata Oromoorraa hin qabu uummata keessan qe'ee teessan keessatti ajjeestanii seenaan boru isin gaafatti gara uummata keessanii akka deebitanii jeetiin dhaaba. Filoosofiin isaan gartee uummatan takka illee hin jirtu. Sababa kanaaf gartee PP deeggarraa sababa sanii PP deeggarraa wanni jaan takka illee hin jirtu. Sababaan hundeessuu illee hin danda'an. Habashaadhaatiitu Oromiyaan teenya jee Oromiyaa irra deebi'uuf deema. Kanaaf filosofii isaanii dhiisanii qabsoo uummataa irratti akka deebi'an. Akka fakkeenyaatti mooraa hunda keessatti dhiigni gannaqamaa jira har'aan tana. Dhiigni mooraa isaanii keessa gannaqamaa jira. Ollaa isaanii keessa gannaqamaa jira. Ollaa keessatti dhiigni gannaqamuu mana keessan seenuun oolu jechuudha. Kanaaf warra PP deeggaru seenaan isaanii akka hin banne gara uummata isaanii akka deebi'an taraan dhaamsa dhaabaaf gara biraatiin ajjechaa uummata Oromoo kan gartee bahaa fi dhiyaa keessa gannaqamaa jiru kanaaf habashoonni miidiyaa banataniitti dhiichisaa jiran. Yoo gartee uummanni Oromootis gartee warri PP dhiigni isaanii bishaan ta'e yoo dhaqanii hojii dhiichisan yoo gartee farshuma dhuguudhaaf gartee wayyooyyee amaaraa san barbaadaniituma gartee har'aan tana deemanii hojiin dhiichisan garuu boru uummata kana wajjin akka hin jiraanne kana beekuun dirqama irra jiraachuu. Kanaafuu warri alaa fi keessaatti illee waan kana beekee PP jalaa deebi'uu qaba. Miseensonni isaanii ammoo miseensonni isaanii osoo hin turre ajjechaan tana eenyutu raawwachuu jiraa beekee adda baasee gara uummata isaa akka deebi'u waamicha Oromummaa waamicha sabummaa waan akkasiitiin dhabaaf jechuudha. Gara qabsoo sabaa akka deebi'aniif kanaan dhabaaf. Mee gaafii takkaas gaafadha caalaa waa'ee miidiyaa biyya keessa dabraa jiru kanarraa dhumaatii fi ajjecha ilmaan Oromoo irra gaggeeffamaa jiru miidiyaan biyya keessaa tokko gabaasaan jiru. Waa'ee miidiyaa kana mee ati akkamiin ilaalta? Akkamitti ibsite? Hedduu galatoomii naannoo dhugaadha. Miidiyaan Oromoon qabdu har'a ifatti baanee jirra jechuudha. Har'a waa'ee miidiyaarraa baaqaa fi callaan addanuu baatee jirti. Akka fakkeenyaatti Itoophiyaa kan mootummaadhiis miidiyaa boqqollootii fi miidiyaa Amaaraa kumaantamaa biyya keessa jira hedduudha. Kun hundinuu duulli inni godhaa jiru Oromoo irra godhaa jira jechuudha. Duubaan ammoo dooraa isaanii keessatti dhiichisaa jiran jechuudha. Gammadaa jiran dhumaatii dhiiga kana dhiigni uummata Oromoo isaan gammachiisaa jira. Uummata keenya ija qabuudhaaf yaalii godhanii jiranii jechuudha. Miidiyaan keenya kan silaa ija uummataa ani irraan tanaan beeku OMN ijaaf gurra uummataati gubiyyaa jaan akkamitti ijaaf gurra uummataatiin jechuu ture. Har'a ammoo OMN biyya keessaa buqqaasaniin harkee jechuudha akka ijaaf gurra uummataa ta'e waan uummata Oromoo isuma qofaa gabaasu jira. Duuba OMN irraa kan dabre miidiyaan Oromoo kamii yoo kan jennu taate mee dura osoo keenyatti hin dabri miidiyuma Oromoo kan oofname akka fakkeenyaaf BBC ni jirti kan afaan Oromoodha. Dhumaatii uummataa jala bu'ee dabarsaan jiru. Wanni inni himu waan maalii keessatti gartee fonqolcha mootummaa ta'e farra haasawaa. Gondar keessatti intalti takka gudeedamtee nama 5 maarree jee waan akkasii haasawaa. Akka waan hirriba irraa kaaniitu Aljaziiraa ilaalanii achirraa katabatanii nama fakkaatan uummanni kun. Uummanni kun waan Oromiyaa quban qabanii gartee maqaa Oromootiin gartee BBC afaan Oromoo jaanii dalagu jiran malee. Gara biraatiin VOA afaan Oromootiin illee kallattiidhaan dhumaatii guyya guyyatti uummanni Oromoo dhumaa jiru kana dabarsaan jiru. Har'a sila Amaara taate VOA afaan Amaara halkanii guyyaa dalagaa godhatee kan oofaa jechuudha. VOA Amaara dhugumatti diina keetiif illee quuduu qabda kan Amaaraati jennee ilaalla. Kasaaniiti dhuguma kasaaniiti. Kan Oromoo kun ammoo waan Oromoodhaa kan VOA afaan Oromoo yeroon isaa nutti dabalamu jennee hiriirri Washington DC gaggeeffame VOA headquarter duratti. Dhiibbaa akkasii gartee kan godhaa turre har'a 12 booda wanni inni gabaasaa jiru waan gahaadhaa miti jechuudha. Akka fakkeenyaa yoo fudhanne fincila diddaa gabrummaa 2005 biyya keessatti hanqa gandaan nu bilbilanii nu gaafachaa turan. Waa'een biqilaa nama jedhamtu akka fa'aa namoota hedduu ture. Waan akkasii gabaasaa turre jechuudha. Har'aan tana ammoo maaliif ganda keessatti bilbilanii hin gabaase? Moo VOA'n kun kan jaarmee siyaasaati moo kan mootummaa Itoophiyaati? Kanaaf
viidiyoon kunilleen waan kanarraa deebi'ee waan uummataa faana bu'ee guyyaarraa guyyatti Arsii keessa waan dalagamaa jiru, waan Harargee keessa dalagamaa jiru, Gujii fi Boorana keessatti, Walloo keessa waan ta'aa jiru, waan uummata Oromoo qofa dalagu irratti akka deebi'u kanaan itti himuu barbaade. Maaliif maqaa uummata kanaa dha'e inni gartee South Africa tanuu himu jiru. Oduu uummata keenyaa gabaasuu qaba jechuudha. Kanaan jaa gara biraatiin miidiyaan uummataa kan yoo kan jettee nagaafattu taate miidiyaan uummataa keetuma kana faadha. Maaliif kanarraa waan dhagee jira uummanni. Gara biraatiin miidiyaan guddaan Oromoon qabdu OMN. Gaafa OMN qilleensarraa buusan miidiyaa akkanaa kana faadhaatiitu gartee kan amma isin lafa nuu qabdan kana faadhaatiitu as nuu bahee gartee sagalee isaa uummanni irratti gabbaafataa jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana keelloo miidiyaa, shabboo miidiyaa, miidiyaan akkanaa kun akka nuu jabaatu akka uummanni Oromoo illee jabeeffatan kana barbaanna. Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan miidiyaa ta'ee as bahee miidiyaa isaati, sagalee isaati jabeeffachuutu irra jira jechuudha. Maaliif guyyaa miidiyaan tokko waa ta'ee kanaaf bu'aa qabaaf. Kanaaf kana jala gartee kotokkotanii ol kaafachuun dirqama gartee Oromummaati, dirqama gartee eenyummaati jechuudha. Kanaaf dhimma saba keenyaa kan irratti mari'annu miidiyaa akkanaa kana malee miidiyaa gartee VOA irratti miti, miidiyaa BBC afaan Oromootii miti, miidiyaa boqqollootii miti. Maaliif dhimma kee miidiyaa BBC irratti yoo inni kan jettu taate barreeffama dheeraa tokko ifumaaf barreeffatanii achirra kaa'anii yaada uummataarraa quban qaban jechuu isaan. Yaada isaanii malee yaada uummataa quban qaban. Kanaaf san yaaduma isaaniiti achirratti maxxanee haa ta'uu fi kan uummataa ammoo miidiyaa akkanaatiin uummata keenya gartee fuuldura dhufnee haasofne yaada uummata keenyaarraa fudhanne yaada uummata keenyaa barree kaayyoo uummata keenyaatiif fedhii uummata keenyaa bakka jirru galmaan ga'uu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Kana. Afshira galatoomii Caalaa yaada bal'aa nu kaaste waa'ee miidiyaa irratti nutis dhaamsa keetis fudhannee Oromoodhaafis qaama miidhamaa ta'e hundaaf sagalee taanee kan loogne qaama lamaanuu abbaan fedhe gara miidiyaa keenyaa kana yoo dhufe loogii tokko malee firiidamiidhaan yaada isaa ibsachuu danda'a. Carraan bal'aadha. Carraan kanneenaaf jechuudha. Gamanumaa galatoomiin siin jaalala ammallee ibsa bal'aa nuuf. Ayo hedduu galatoomii sagantaa biraatiin inshaallah walitti deebina.